بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كتا جلقبا يوكين فيديو جلقبا كيستي أفان عربا بروناون يوكين بامقا كد أفرقا نكا قبولالي تري. كتا كان كيستي مو كد أفران كيسا لمان إساني إلى الله. إسانيس هو هي. هو جيشون إسا يوكين إسا أفان إنجلفان هي مو إسي يوكين مو شي. هو كان اتفايد منو بامقا سالت إيراك أبانيفي. nama ta'ee lubbu qabeeyyii yookiin lubbu maleeyyii biraas ta'ee wanti saalaa dhiiraa qabu hundi isaatu huwaan bakka bu'a. Hiya immoo namas ta'ee lubbu qabeeyyii biraa yookiin immoo wanta lubbuu hin qabnes ta'u wantoota saala dhalaa qaban hundaafuu hiya bakka buufna jechuudha. Mee jiddumaan jechi tokko saalli isaa saala dhalaatii yookiin immoo saala dhiiraatii akkamitti addaan baafnee beekna kan jedhu ilaaluudhaaf yeroo hedduu jechi tokko xumurri isaa wantoota armaan gadii kanaa yookaan xumuru taate saalli isaa saala dhalaati. Isaanis taa marbuuxaa akka fakkeenyatti xaalibatun, alif maqsuuraa akka fakkeenyatti yusraa, alif mamduudaa, asmaa. Jechoonni hedduun bifa kanaan dhufan saalli isaanii saala dhalaati. Haa ta'u malee jechoonni lamaa xumurri isaanii taa maftuuxaadhaan xumuramu jiru. taa maftuuxa jechuun taa banamaa jechuudha. Isaanis ukhtun bintun. Ukhtun jechuun obboleettii, bintun immoo intala. Isaanan kun xumurri isaanii taa banamaadhaani. Kanaafuu saalli isaanii saala dhalaatii. Yoo baamaqaa fayyadamuu barbaanne hiyaan bakka buufna jechuudha. Haalonni biraas saala dhalaa ittiin addaan baafnu hedduutu jira. Haa ta'u malee kana ammaaf akka iyyaafannoo yookiin immoo infoormeeshinitti sammuu keessatti haa qabataniif malee hedduu akka itti dhimmamtaniif miti dhawaataan itti dhufna inshaallah. Wanti biraa kutaa kana keessatti ilaallu artikiloota gaafii ittiin gaafannu. Isaanis ayna, eessa yookiin immoo where jechuudha. Maadhaa, maal yookiin immoo what. Inni biraa afaan ingiliffaan is yookiin immoo jennee kan gaafannu. Man jechuun eenyu yookiin immoo who. Gara kitaaba keenyaatti yeroo deebinu ayna Muhammadun. Muhammad eessa jira? Huwa fil ghurfati. Inni gola keessa jira. Ghurfa jechuun gola yookiin ruumii jechuudha. Asitti huwa kan jedhu kuni eenyudhaan bakka bu'e? Muhammadiin bakka bu'e. Muhammad gola keessa jira jechuudha. Ayna Muhammadun yoo nuun jedhan Muhammadun fil ghurfati jechuu ni dandeenya turre. Asitti Muhammadiin kun huwaan bakka bu'e jechuudha. Akkuma beekamu faayidaan baamaqaadhaa maqaan tokko deddeebi'iinsa akka hin argamneef kan ittiin bakka buufnu waan ta'eef. Wa ayna Yaasirun. Yaasir hoo eessa jira? Huwa fil hammaami. Inni kutaa dhiqannaa keessa jira. Hammaam jechuun kutaa itti dhiqatan yookiin immoo kutaa shaaworii jechuudha. Huwa fil hammaami kutaa dhiqannaa jira. Wa ayna Aaminatun. Aaminaan hoo eessa jirti? Hiya fil maxbaxi. Isiin kushiinaa yookiin immoo iddoo nyaata itti bilcheessan jirti. Maxbax jechuun iddoo itti bilcheessan jechuudha. Asitti Aaminaan dhalaadha waan taateef baamaqaa hiyaan bakka buufnaa jechuudha. Ayna al-kitaabu. Kitaabni eessa jira? Huwa ala al-maktabi. Minjaala gubbaa jira. Asitti al-kitaabu kan jedhu akkuma afaan Oromootillee beekamu kitaabni saalli isaa saala dhiiraati. Kanaafuu hiya osoo hin taane huwa fayyadamna jechuudha. Huwa ala al-maktabi. Minjaala gubbaa jira. Wa ayna as-saa'atu. Sa'aatiin hoo eessa jirti? Hiya ala as-sariiri. Siree gubbaa jirti. Asitti as-saa'atu kan jedhu xumurri isaa maali? taa marbuuxaadha. Saala isaa saala dhalaati jechuudha. Kanaafuu baamaqaa hiya fayyadamna. Hiya ala as-sariiri. Siree gubbaa jirti. Hayyee daawwattoota kan ammaaf qopheesse kanuma kutaa itti aanu walitti deebinaa hammasiifuu nagaan tura. Horaa bulaa.